Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jala miidhamaa jiraachuu ibsanii. Aadde Rihaanaan jiraattuu godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaati. Daa'imni kanatti qabamee harmataa tulluufuu qoonqoon nyaatanii eegi gubbaa madaa'an qoffee madaa'ee jira bakka waan takka tuqanii gara soggee lama jiran amma waan takka tuqne inni loon isaa jiru silluufuu inni sila waggaa lamaatti qoonqoon nyaatu waan godhudhamee jira bakka kunis amma waan tiyyuu qabu mbelli xinnaa kunis ijoollee afuriin qaba ijoollee lama gurguddaadha xixinnoo kana qabame sunillee nama duraan qabamne. Jiraataa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tokkoffaa irratti ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaarraan kan ka'e jechaadha. Sodaarraan kan ka'e kan gadhiisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru sa'aatii ammaatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan fayyummaan hawaasa kanaa ni dursaa siyaasa dura jedhee haasa barbaachisutti kaffalee hawaasa kanaa baraaree daa'ima kana baraaree jennaan. Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifiraa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabuu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Phaawulos Saamu'eel deebittaanu kennaniiru. Walii galatti aanota gara 12 kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni aanota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee iddoo tokko tokkotti kan jiranidha. Kan bira hin gaamina. Dhiyeessii talaallii kana keessaa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin kan bira hin gaamine akka naannoo keenyaa gara 12 ta'u. Isaaniifis kophaa isaaniitti jechuudha. Haalli mijatee fi gabaabaa keessatti talaalliin kun kennamutti istirii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha. Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Phaawulos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsani. Talaalliin gifiraa kun jalqaba irratti almost waggaa 40 dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kennamaa kan turedha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadamuun akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Danbannoon hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa idileetiin kennamaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii 9 yoo guutee fi marsaa lammaffaan immoo 15 yookaan immoo waggaa 1 irratti kennamaa jira. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara persantaa 95 yookaan 97 kan ta'u dhibee kanarraa ittifamuu danda'a jiru. Kanaafuu raawwii isaa wajjin wal qabatee iddoowwan hundarratti raawwiin baay'ee gadaanaadha. Akka naannoottis talaallii marsaa lammaffaa kan fudhanne naannoo persantaa 70 kan jiru jechuudha. Maaliif xiqqaadha jechuudha. Kabareejiin akkaatuma gadi bu'aa deemee carraan dhibeen kun ammoo ol ka'aa deemu bifa weeraraatiin ka'uu danda'u dabalaatti dhufaa jira jechuudha. Dhibeen gifiraa dhibee dursanii talaalliidhaan ittisuun danda'amu ta'us hawaasni miidhaa dhibeen kun geessisu xiqqeessee ilaaluudhaan daa'imman talaalchisuu dhiisuu fi yoo dhibee kanaan daa'imman qabamanis mala aadaatiin manatti wal'aanuun dhaabbilee fayyaa geessuu dhabuun daran dhibee kana hammeessaa fi babal'isaa jira jechuudhaan obbo Phaawulos eeraniiru. Yeroo adda addaatti guutuu biyyattiitti bakka garaagaraatti bifa weeraraatiin dhibeen kun ni mul'ata kan jedhan obbo Phaawulos bara kanas naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee hedduu keessatti mallattoon isaa mul'ate daa'imman dhibee kanaan qabamanis wal'aanamaa turaniiru jedhan. Weerarichi akka hin babal'anneef garuu dursanii ittisuuf talaalliin duulaan kennamee daa'imman hedduu bira gahuun danda'ameera jechuun eerani. Talaallii idilee sana irratti xiyyeeffannoon kenname haati daa'imni ishee 9 yeroo guutuu daftee talaallii kana akka argatu gara mana yaalaa teessuu marsaa lammaffaa immoo 15 yookaan immoo waggaa 1 irratti daftee marsaa lammaffaatti akka argatu taasisuu qabdi. Bifa idileetiin hawaasni kan hubatee deemee gara dhaabbilee fayyaatti geessuudhaan talaallii kana akka taasisuu qabna. Inni biraan ammoo bifa duulaatiin amma kan kenname jechuudha. Duula kanaatiin daa'imman miliyoona 6.3 kan ta'antu talaallii kana argatanii jiru jechuudha. Maatiin daa'imman isaanii dhalatanii umurii 9 ta'an marsaa jalqabaatiin marsaa lammaffaan ammoo umuriin isaanii yeroo waggaa 1.3 ta'u talaalchisuun tatamsa'ina dhibee gifiraa dursanii ittisuun lubbuu daa'imman isaanii tiksuun dirqamaa jechuun dhaamaniiru. Obbo Phaawulos gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.